يأتي هذا الفيديو الذي نشرته القسام على وقع مزيد من المظاهرات في تل أبيب والقدس تطالب بإبرام صفقة تبادل فورا كما 50 مليار دولار. ميدانيا أعلن الجيش جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده وإصابة من وسائل إعلام إسرائيلية. وتوصيلها إما بالكورتكس أو بالسلك الكهربائي. نعود الآن لما نشرته كتاب القسام حيث أعلنت تفجير فتحة نفط. safarka taliyaha guud ee ciidamada Itoobiya uu ku tagay magaalada Goday oo ah meelaha ugu muhiimsan ee dhinaca ku yaala dawlad deegaanka Soomaaliya. Akka mul'atan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu fulbaana torba sanbata galgala maddeen miidiyaalee baha Afrikaa fi addunyaa baha giddu galeessaa irraa balballoomidhaan mandheeffanne Aljaziiraa, Al Arabiyaa, Hindustan Times, Associated Press, First Post, Washington Post fi Times of India, Washington Post, New York Times fi kanneen kana fakkaatan irraa balballoomii maddee baha Afrikaa fi akkasumas baha giddu galeessaa irratti fulleeffatan haalota waayitawaa ragaa viidiyoo suursugaan deeggaramne isin biraan geenya kanneen yuutuubii kanaaf haarawaa taatan sabskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalamaa akkasumas yuutuubii kana akka jabeessan abdii qabnaati dura dursuun matootii oduutiin hangafna. Shoror keessaa Al-Shabaab kan kaayyoo amantii daa'effachuudhaan barootaaf Afrikaa baha keessattuu Somaaliyaaf naannawa ishee rakkisaa ture ammas deebi'ee mul'achuun yaaddo guddaa uumuudhaan dhagahamee jira. Brigadiin Alaksaa loltoota 7,500 ji'oota Jaafiraanitti leenji'an eessaan simatee garamiin seenanii dubbitti wal gaafachiisa taate Newsweek fi Interfact saatalaayitii irraa baasanii addunyaan shororkooftee jirti. Brigadiin kun ammoo Gaazaa seenuun dhagahamee jira. Humni beekamaan teeknikaa fi roobootiin deeggarame kan Israa'el holqoota uguramtootaaf Yahyaa Sinwaar dabalatee qondaaltonni Hamaasitti argaman daangaa Filiidelfiyaatti Tel Aviv irraa helikooftariin battalumaa qubatetti addaa kan beekama Al-Quds jedhamutti tarkaanfii addaatii fi akkasumas mappii kaafachuudhaaf yeroo deemutti meetira 350 konkolaataa jiippii waraanaatiin osoo imala jiran dhukaa'aa fanjii kiyyeeffameedhaan qondaaltonni koloneelota 5 fi akkasumas koomaandaroonni 3 dhumuu isaanii mootummaan Israa'el gadda ibseeti jira. Akkasumas maasa fanjiidha yoo jedhu Israa'el ammoo misaayila balastikii jedhamuun konkolaatittiin rukutamuu kan oolle gareen teeknikaaf qorannoodha. Dubbitti awwaalcha Israa'el fi ministeerri deebisanii dhaabuu fi mirgoota Israa'el masgida Al-Aqsaa jibbuun beekamu Amir Benjaagir kan jedhamu galoo galaana Israa'elitti bashannana yeroo deemu dubartootaan tumamuun dubbitti addunyaa wal gaafachiisaa taate. Roonni Islamic Resistance warraqa Islaamaa kan damee Hizbollah Sooriyaadha misaayilota rooketii 1,300 dhaabbilee gurguddoo Israa'el barbadeessanii qe'ee duwwatti hambisuu addunyaan wal harkaa fuutee balballoomsaa jirti. Kabajamtoota hordoftoota keenya rogeetti mirga namoomaa Ameerikaa kan Gaazaadha kutaa Siyaatil irraa dhufte Aayilaa Eegiidha waraana Israa'el West Bankitti ajjeefamuu mirkanaaheeti. Dubbiin garam taatee jirti. Banni gamtaa neetoo kan Raashiyaa Yukreenii wajjin falmuutti argamu dirree Yukreen gubbatti Iraan kallattiidhaan na waraanuu isii mirkaneeffadhe yoo jedhu ammas dabalataan balastik misaayilii ammayyaadha 200 Raashiyaa erguun kumoota hedduun diroonii Shaahid jedhamu teeknoloojii ammayyaatiin imaarsiin caccaabsiteetiin ammas Iraan seenaa addaa hojjatte.
xiyyaarri guddaan Raashiyaa beekamaan heera idil addunyaatiin dhoggameef qoqqobbii jala jiru lama kan ta'an jeettiiwwan Su-35 jedhaman hedduu wajjin gara Iraanitti imalanii Ayatullah Ali Al-Khamenei fi warri Iraanidha gammachuuf fanxisiyyaan tabra taatee jirti. Hypersonikiin misaa'ila yaalii gurguddaa Ameerikaan hin qabne Iraan taasifte dubbii wal gaafachiisaa ta'eeti jira. Hawtiin jihaada dubbii fakkaattu biyyoota hundaaf akkasumas loltoonni keenya dachii Israa'el irratti falmuuf si'achi jiran jechaan wal gaafachiisaa ta'e. Beijing irratti walgahii Chaayinaa Afrikaa gaggeeffameen Eertiraaf akkasumas Somaaliyaa Masriidhaaf yaanni kennamusi shororkeewwan warri shororkaaf shira baratee adabachuu baatus Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaadha. Inna haazaa waminal dhidhimu waminal macaqiina jedhaniitiin as bahaniiti jiran yoonni hedduun Itoophiyaa cinaa dhaabbachuun fiilmiin Abdul Fattah Al-Siisiitii fi Ogaas Hasan Mahmud Sharif harkaa fashale kun hundi simbira gaha. Gama biraatiin pirezidaantiin naannoo Somaalee Laand Hargeysaa Museevii Abdiidha daawwannaa adda addaa kutaa adda addaatti taasisanii jaalala afaantummaa uummata mirkaneeffachuutti jiran biyya keenyaaf guddina mul'ata addunyaa keenyaafis nagaya waloomaatii fi tokkummaan jaalala uume ilmaan namaa hundaaf haa ta'u sooshaal miidiyaan nagayaaf gara balballoomii dhimbiibbaa caayaatti dhiyaadha. magaalada Godayo oo ah meelaha ugu muhiimsan ee dhinaca ku yaala dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ah meelaha istiraatiiji ah oo ciidamada Itoobiya ay u adeegsadaan sarinka ma u diyaar garownay cadowbaan ishayna cidda cadowbaan ishayna waa isdilayna mar haddaan isdilayno kolba aaladda la isku dilahay war degdega oo ku saabsan Itoobiya oo qaaday tallaabadii ugu horeysay ee ay ku qabsanayso مشاهدينا في جولة على أبرز الصحف العالمية التي تطرقت إلى معاناة سكان الضفة الغربية من العملية الإسرائيلية الأخيرة في المقاومة الإسلامية في لبنان ومقاومة شريفة في العراق. على ما قاله الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة وما وثقته الكتائب. Olaantummaa biyyoota yaa'aa kurnan laga Naayil itti mootamu malee dachii fi samii gidduutti mana naa ijaaraa dubbii akkoo manooyyee dirqama jettee cidha. Gabataa qullaa qabataa bullaa deebiin himannaa ishee fala dhabuun kan hubatte Masrii Kaayiroon kaayyoowwan gurguddoo sadii kan Itoophiyaatti diiguuf akkasumas olaantummaadha jettee yaaddee waggootaaf irratti xaxaa turuun beekamaadha. Haa ta'uuti dhibee fi galteen akkasumas badii malee waan biraa kan hin beekneef dhibaayyuu fi komii hariiroo biyyoomaaf michooma gaanfa Afrikaa furuudhaaf amalaaf beekumsa ga'umsaaf muuxannoo dandeettii fi keessoo bal'inaa kan hin qabne warri far'oonota walgahii Chaayinaa Afrikaa bara 2024 Beejingitti taa'amaa jiru irratti kaameraaleen foddaa miidiyaalee idilaa addunyaa Ogaas Hasan Muhammad Sharif Mogadisho Isaayyaas Afaan Warqii kan Eertiraa pireezidaantii Jawwisa Masrii Al-Siisii yemmuu isaan wal bira ta'anii fi dubbittiin akka daawwitiitti kan irra calaqqeeftu miidiyaaleen gurguddoon idilaa addunyaa dursaniitu waan beekanii fi wal biratti fuullee agarsiisaa ture. Haa ta'uuti Masriin qaawwa siyaasaa okkora biyya keessaa fi carraalee wallaalaa fi galtee adda addaa fayyadamuudhaaf yaalii taasiftus kunis jala kufe. Gama biraatiin dippiloomaasiif mandheewwan akkasumas jaarmiyaalee idilaa addunyaa fi fandiiwwan gurguddoo kanneen akka baankii idilaa addunyaa kana fa'aa balbala cufuudhaaf oli gadi shushuntuura turtus tunis waa milkiin taane. Carraan sadaffaan isii hafee ammoo yoo jiraate wallaaltotaa fi warra mirqaanee gara yaa'uun beeyne kanneen akka Ogaas Hasan Mahmud Sharifaa kaasuu fi tuttuqaa gurguddaa gochuun qaawwa kana gidduutti fayyadamuudhaaf ofii isheetiif obboleewwan Islaamaa kan Filisxeemii balbalatti cufte kan dhumutti jiraniif afaan qabattee dirree deddeemuudhaan daangaa Filiidelfiyaa irraa waraana Israa'el hiiksuu sodaatteetiin dhaabattu
shira kanaaf ammoo eenyuun danda'a jettee dhufte dubbittiin eenyu danda'a osoo hin ta'in bilchinaaf ga'umsa waan hubattee hin fakkaattu kanaanis kisaaraa gurguddoon fuulatti dhoobame haa ta'uuti kanneen hunda irraayyuu 10 heerumuu 10 gurguramuu keessatti masriin kisaaraa gurguddoo beejing irraahis geette waan isaan sa'aatii meeqaa fi waraqaa fi wantoota adda addaa barreeffamaniif dubbisanii fi Dr. Abiy Ahmad Ali sarara sadi qofaan dubbitti hidhaan hidha godhe sookoof sorgoo dhamaa fi dhamjechaan mimmi'eesseetiin goolabe walumaa galatti waligalteen Somaliland dargisaa wajjin cimee hojiirra oola itti fufa jechuu fi qabxiiwwan gurguddoo Itiyoophiyaan qabduu fi qaamota kana godhaniif ammoo hawaasa addunyaa hunda beeksisuun jijjiippiilleen yoo kadhagayan taate isaan irratti fe dippiloomaasonni biyyoonni Afrikaa hedduun Itiyoophiyaan deeggaramuun washab lahab isaan goote jedha Associated Press, CGTN, Al Jazeera, Al Arabiyaan kabajamtoota hordoftoota keenya. Pireezidaantii naannoo Somaalee Mustafa Muhammad Umarii fi akkasumas ajajaan waraanaa biyyoolessa waliigalaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaadha. Bishaan qabbanawaan Mogadishoo OIC kana gastas gabbeessu godheedha jechuun dhibba darbe daawwannaa taasisaniin wal qabsisee dhaabbii waraanaatii fi sochii humna aviyeeshinii kan naannoo Somaaliyaa Mogadishoodha to'atu izziiwwan gurguddoo beekamaa humna Special Force fi humna qilleensa Itoophiyaa garasitti erga daawwatanii booda mooraan harooyin akka ijaaramuufis haal duree hunda xumuraniitiin yeroo as deebi'anitti dubbittiin tuni warraaquu miti wixxifata Somaalee tana qabbaneessinu malee qaba ganna dhiisaa jechuu jira raayyaan ittisa biyyaa haa ta'uuti raayyaa piroofeeshinii dhageettii uummataa akkasumas aayidolojii fi tooftaa leenjii saayinsii fi teeknolojiitiin deeggarame yeroo ammaa kumoota dhibba hedduu kan qabdu Itiyoophiyaan misaayilota gurguddoo xiyyaarota beekamoo addunyaa fourth generation jedhaman hidhatteetiin masriin washab lahab goote kanatti sin dhaabbanne eessaan si dhukkubaa fi iita dubbii ilaalteetiin Morokoo Raabaat gubbaan itti ganda dambaliite jedha Associated Press. Dubbitti nama odeesse maddi Interfactive News Week American hordoftu satellite irraa argame Al-Shabaab sochii gurguddaa taasisaa jiraachuu fi naannawa Mogadishootti mul'achaa jiraachuun mirqaanni Hasan Sheekh Mahmud Shariifiyyuu dubbii wal gaafachiisuu fi mallattoo gaaffii jala waan galee fakkaata. Warri gabataaf maaddiin beeyne kanneen akka Isaayyaas Afaan Warqii faa maaddii keenyarraa nyaatanii akkasumas bilchinaaf muuxannoo beekumsaaf namooma yookiin qilleensi dimokiraasii biyya isaaniitti guyyaa tokkos hin bubbifne ergaanii du'ee sardoon hin margini warra jedhu Afrikaa keessatti ta'uun wal naman gaafachiisu. Haa ta'uuti dubbittiin tanaanis taate kaaninis taate akkuma beekamu ministeera nageenyaaf damee tikaa kola Somaaliyaa kan ture amma immoo hoogganaa fi kutaa leenjii damee siyaasaa Al-Shabaab kan tahe Mahad Kaaraateedha. Loltoota hedduun jiraachuuf Al-Shabaab sochii taasisuudha odeessi adda addaa dhagahamaa jira. Somaaliyaaf malli maali? Gama biraatiin pireezidaantiin qaaliin Somaliland Musevii Abdiidha daawwannaa adda addaa akkasumas haala qabatamaa yeroo wajjin hawaasa biyyattii irra deemanii yeroo dubbisu TV Somaliland irraa arganne kana gurraan isin kenna kabajamtoota hordoftoota keenya like share gochuun dagatina nageenya addunyaa kennaaf guddinaaf mul'anni addunyaa keenyaaf jaalala biyyaa dachaan waa dabalu nafaana bu'aa. Their face is covered so they can operate anonymously. They are fighting to overthrow the internationally recognized government. oo go'aan u ah in cid kasta oo shareecadu ay dhiigooda ka hawada nagala socdo meel kasta oo aad joogtaanba ku soo dhawaada war degdega oo ku saabsan Itoobiya oo qaaday tallaabadii ugu horeysay ee ay waggoota guutuudhaa fi guyyoonni muraasni kanaaf fi walwaraansi Hamaasii fi Israa'el gidduutti taasifamaa jiru hanga ammaatti lubbuun Filisxeemota 41,000 jala ta'an kanneen
bilaashiin qisaafamaniif badii malee ajjeefamaniif qe'een ala ta'aniitiin hiraarfamaa jiran gidduutti waraanni daranuu hammaateetiin addunyaan shiraa fi sharrii Ameerikaa gidduu gamaa gamanaan dhageeffachuuf dabeeyyota biyyoota Arabaa gidduutti callifteet ilaalu inni silaa humna qabu ammoo kophaa ta'eetiin argamu jidduutti dararaan Filisxeemotaa hirkannoo rabbiitiin alatti yeroon argamanitti Hamas sapiraayizii addaatiin har'a walakkeessa Gaazaati. Sputnik fi Wisnik jedhamuun beekaman miidiyaaleen gurguddoon saatalaayitii odeeffannoodhaan sochii waraanaa to'atan Ameerikaa Peentaagoon irratti lafaan dhawan. Loltoonni addaa humna Special Force 7500 eessaan cabsanii dachiif samii garamii kan hin beekne rabbiin isaan hijaabeetiin walakkeessa Gaazatti ji'oota jaaf leenjaa turuu isaanii maddi Axiosii fi Interfact News Week akka gabaasutti loltoonni mujaahidoota Birgeedii Gaazaa jedhamu 7500 hidhannoowwan gurguddaa duraan kuufatan wajjin gama Gaazaatti seenuun Israa'eliin dhibee ta'uu bira darbeetiin gaaffiiwwan gurguddoon qondaaltonni garee tokkotti akka nama riingii yookiin booksii hadhatuu fi dhagaa qillee darbatutti Netanyahu irratti garagaluun Yoav Galantiif Netanyahu akkasumas Yaayar Laapir kan jedhamu ministeerri masaanuu kaadhimamaa Benjamin Netanyahu irraa aangoo darbuuf Bentigaaz kana malees gareen Itamir Benjaagirii fi kanneen kana fakkaatan hanga shimbeetiin bahutti itti kaanii galaalchuu irratti argaman. هي الضفة الغربية إثر اقتحام قوات الاحتلال مدنا بينها جنين وطوباس. وهذه هي التعزيزات العسكرية التي لا تزال تتواصل بين الفينة والأخرى. عبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله إن الأعداء سيفاجؤون في البر كما تفاجؤوا في البحر بتقنيات جديدة. سفن وهي متحركة في البحار ولأول مرة يحصل ذلك في التاريخ. تقافتمان دمي سياسة قندالي وليقلا هوتي يمنوتا عبد الملك الهوتي دا بيوتا عرباتيف وامتشا ديسان الرمو أدفنون غرغدان باتي الجزيرة العربيان والركافورون إني كون أبو عبيدة إني كون أبو حمزة وامتشا بيوتا وليقلا دبتين أما ديما جرتوف ويرر ويست بانكين والكبتتين إمالما جرو biyya Filisxeem guutumatti dhuunfachuu akkuma Itamir Benjaagir ministeerri deebisanii ijaaru kanarra dubartootaan galoo galaana irratti osoo bashannanaa jiru tumame haasa'e sana mandheen kaayyoo Netanyahu fi Israa'elootas kana ta'uun beekame. Hizbollaan piroojaktiiwwan gurguddoo 9 barbadeessuu miidiyaaleen wal harkaa fuudhan. Humni Iraaqii akkasumas Sooriyaa laboobsan. Neetoon salphina guddaa uffate jedha Axios Interfact Associated Press. لافروف الولايات المتحدة من التلاعب بالخطوط الحمراء التي وضعتها روسيا وذلك ردا على سؤال بشأن إمكانية تسليم صواريخ أمريكية بعيدة المدى إلى أوكرانيا. وأكد لافروف أن واشنطن فقدت جيتنسية ونحن سعداء للمشاركة في هذا المعرض المحترف لعرض منتجاتنا ويمكن اعتبار J20 في كثير من النواحي. باختری هم باید مثل غزه مسلح بشود و آماده دفاع. که خامنه‌ای از ضرورت مسلح کردن کرانه باختری در یک محظور در یک 1000 کیلومتر تا سواحل مدیترانه. خامنه‌ای در انتقام خون زاهدی به اسرائیل در جنگ اوکراین رو قاطعاً رد می‌کنیم. 1.5 سال بعد از این ادعای خامنه‌ای او جمهوری اسلامی را تا 2 هفته پیش خبرگزاری رویترز در گزارشی بمبافکن بیدو به پرداخت 300 میلیون دلار جریمه محکوم شده است. در یکی از این تخلفات یکی از کارمندان RTX به ایران سفر کرد و در زمانی که در ایران بود سعی کرد وارد وایانه salphinni guddaan misaa'iloonni gurguddaadha kallattiin Iraan wajjin hawal dhaban malee lolli guddaan Iraanii fi neetoo dachii Ukireen irratti gaggeeffamaa jiraachuu misaa'iloonni bebbeekamoon fageenya giddu galeessa Raashiyaaf kennaman imaarsa Ameerikaa daakeetiin warri Ingilizii fi Faransaayis dadhabanii loltoonni Ukireenii fi neetoo ergamtoonni bitamtoonni Ameerikaa washab lahabiin ta'anii Ameerikaa fi neetoon Iraanitti ciniinnate. Xiyyaarri beekamaan guddaan addunyaan dhoowwiteef qoqqobbii irra keette 2 fi Su-35 jedhaman kan Raashiyaadha dachii girgireessaa
taareen itti bu'an Ayatullah Ali Alkaaminis ibsa kennan. Odeessa keenya jaalachuudhaan laayik sheer gochuun maatiiwwan haaraas akka heddumeessitan abdii qabna. Ulfinni nageenyi fayyaan qaamaa qalbii riskiiwwan babal'oon dachaa isin bira haa guuttu akkasumas biyya keenyaa fi addunyaa keenyaaf nagayaan dhaloota barnootaa fi diinagdee teekinooloojiidhaan kaayyoo fi galmaan ga'uun waa taasisu halkan gaarii.